Agam. Dhaloota as deemuuf dhaloota dhufaa jiruuf maal dhaamtu sheekaa jedhamanii gizi jarri gaafatamanu. Hin dhalatiin dhalatees dhufee immoo viidiyoo akkasii gatee arguu danda'u jennaan dhalachuu isaa hin wayyuu jedhaa jiru sheekni viidiyoo akkamiiti mimi. Yaami ajiru jaalala hogga qalbii takka taate. በቃ ሸይጣንስ ረቢስ አከዘር እንደለንዳፍ ገሮሊቲን ጃበከ ወተኒ ገረገዲቲን መቁምጣ ከወተኒ ጅሩ ዘዳሜ ሐሳማ ዘረበለና ወይኑ መሰልጠኒ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኦሮታ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርሱ ነጋ ከሰኒ እንዲኑ ነጋዳ እንዲኑ ፈያዳ ጅራጅርቱ ኦዱና መደጋማ ጅሩ ኦዱ ጉርጉዳ ደጋ ዘራ ኦዱ ጊዜ ከነ ከሰተ ደጋ ጅሩ ከሳ እኒ ጉዳማይኒ ኢሚጃርሱማ አንዱ ዓለም ጎሳፊ ማቲ ከነኒ አዱኛ ግዱ ቱሬ አቦቲ ገዳቲን ሐለከናን ጉሉበሜ ጅራም አንዱ ዓለም ፊ ከንከናን ዱራሞ ዳብኒ ወር አንዱ ዓለም ከንቱርቴ ቀነኒ ከናን ዱሮ ካከሲኒ ትሉቴ ወንባ ይረታ ሳማ ቱሬ ዘራ መንግዱ ሐራሪ ጉዳም ቦይ ረጀደማ ጅራ ወንተ ከነ ካም በልናን ኢላሉታ እስንገሩ ቪዲዮ ከና መዱም ቪዲዮ ከናቲ ዳሉ ከሰነከ እንደገኒ ላይኪን ሞ ሰብስክራይብ እና ጎዳሙሽ ላይኪ ሜካ ላይኪ ኩመ ዲበሰገዲፍ ኩመ ሰገልተሚ ሰገዲፍ ዲበሰገዲፍ ሰገልተሚ ሰገል ንስድራ በርባደ ይጀማለ ጫላ ወንኩን ጋሪ ዳማ ዜ ከነ ከሰትሜ ሜጆሊ ዱርባ ከናቲ ነመጃለቱ ኤሳፊና ዳማ dhaloota akka kana baay'ifachuu qabna kan jedhame haasa'amaa jiru gisee kana keessa mucaa akka kanaa mee meessaafin raajoo asitti dambii argannaa wangeelli kun jireenya koo raajoo ansi dhiisee nama biraatti heerumnaan wangeelli kun da'umsa irratti lubbuu koo keessaa baasu raajoo ansi dhiisee tokko nama biraatti heerumnaan wangeelli kun bakaansa ijoollee akka kana eessaafin nakaam ijoolleen akka kana eessaa dhuftu namana danqabbaa maantani nuuf godhini haa ta'u malee gisee akka kanaatti immoo ijoolleen durbaa jaallatanii kaan immoo ijoolleen dhiiraa immoo jaallatamne irra jedhanii jara dhiisanii kan biraa deemanii fuudhaa jiru. Kaleetiin baafadha malee wallaahi billaahi rabbiin jechaadha namni dhigeessin walaa addunyaa walaa kira. Ambultu Abdullah argina morma sirra kuteen qeela zarii ciisa kana firnis beekata amariga amamatu albasin caca ba andi moqocaaytti amba ina fira kenya raale ba ina fira jararra le hirnaka kunguma kiyya fi guma bultu Abdullah giddu jiruudha waan kaffalachu danda'u hirmaanna nam tokko nan barbaachisu kana keessatti abbaki jahin filadhu obbolaki jahin filadhu waa'ee abbaa manaa kiyyaarratti ani viidiyoo kana gadi gadhiisuudhaaf sheeka biyya keenyaan hin kabaja sheekolii feesbuukaadhaa fi tiktokii jala jiran sun kabaja yaa oromoo kiyya sheeka aanaa keenyaa kan akka sheeka duroo sheeka biloo jechaadha kan jallataa meeqa maqaa isaaniitiin qajeelaa sheeka biyya keenya kan akka sheeka shiyaawwii jechaadha sheeka gandaa isaan uffee kan kajallataa meeqa maqaa isaaniitiin qajeelaa abbaa kiyya abbaa jaribaa biroo sun kabaja har'a isin waan feete goote viidiyoo kana gadi gadhiiftetti waan feete goote fidaarii kiyya abbaa manaa kiyya ana lubbuu kiyyatti jaalladhuun falfala meeqaan dana baasteetti ankaaldiin abbaa fedheenuun madaalu har'as boris rakkina guddaa kanuma jiru waan akka kanaatti durbi gisee amanamtu dhiirra amanamuu dhiisaa dhiirri gisee amanamu immoo durbi amanamuu dhiisaa jirti namoonni baay'een wanta kanaan akka jirra rakkataa jiran hundi keenya iyyuu beekna haa ta'u malee isiin dhiistee deemtee kaatee akkas jettee haasaa jirtite inni tuma wal jaallataa jiran utuma walii galtii qabanu dhiisee kan biraa fudhatee haasaanii ammallee hin baramne mucattiin kun immoo akka kanaatti kan isiin haasaa jirtu warra mucichaa nan ajjeesa jedhaa jirti warra mucaanni amma fuudhaa jiru nan ajjeesa abbaa manaa kotteerumaa jirti jettee balaa guddaa buusaa jirti durbi tokko immoo abbaa manaa akkasiin itti jaallattu yeroo laallu dhugaa rabbicha bakka gisee kana keessatti tokko miti waan sadii afurii fuudhan. Kiu jechuun amma keessummaan keenya dhufaa jira keessummaa keenya taqabbaluudhaaf Eshi. ሰላም አይባልም ችግር ታይ حرام ነው እንዴ لا ታይ
Makana giti sallimi. Akka kana ta'aa jira ka abbaa manaa siilee nama qabsiisan jirtu gisee kana amanamaan jiranu ka ijoolleen durbaa tokkos wal harkaa saamuun gatii danatee jiru jennaan amanamaan jirtan ijoollee rakkina guddaa si maaliif itti anaa jirta daraa rabbi maaliif itti anaa turte bareedu icciitii takkatti way qabadhee siif dhufeera Cicima. dhiironni babbareedoo maaf akka yeroo hin qabne beektuun Maalif? anuu yeroo hin qabuu qanii biraan gaafadhu dhiironni babbareedumaaf yeroo akka hin qabaanne beektu horota yeroo hin qabu anis booddeen isinitti hima ሽማግሌ የቤት ሊመጣ ነው ታገባኝ ከሆነ አግባኝ ምናምን ነገር አልኩት ከዛ እንዴት እንደሆንክ ተናገራ እንዴት አረክ ወልፉዳኒቲ ወራፈባማን አደጀርኩን ሙጫና ሬደን ቀቧና ሬደ ባሴራ ጀርኩን አመ ወራፈባማን ማፈንታ ይስኒ ወጅና ሳንስሉ ምንም አላልኩም ምን አልክ በስልክ ያወራን የዛን አንፓርት በስልክ ያወራን ሌላ ያወራን ነገር የለም ግን እኔ በቃ በዛ ሰዓት የመሰለኝ እንድንታረቅ ምናምን ያዋሸችኝ ነው ምናምን የመሰለኝ እና ሐሳብ ግን ጨመረብኝ በዛ ሰዓት እንደዚህ ነገርም አለ እንደና አንቺ ማሰብ ጀመርኩኝ የሰርጉ ቀን በጣም እኔ ጋር በጣም ከባድ ነበር እሷ ጋር ቀላል ነው ወላሂ ከባድ እኔ ወላሂ አንቺ እንዴ በጣም ጭንቀት የሆነ ቤተሰብ ከመች አቋረጡ ሰርጋችን የሚል ሐሳብ ነበር ሰርጊንስ ጎዳ ሜጀር ያለችው እዛ ቤተሰብ ጋር ነው እኔ ወደ እሷ ቤተሰብ ጋር ነው የሚሄደው እና ሲቀጥል የሆነ እንዴት ነው አብረሽ ከሰፈር ልጅ ጋር አብረሽ ሄደሽ ምናምን እዛ እንዴት ነው በሰላም አልፎ ይመጣ ምናምን የሚለው ጭንቀት አለ ግን እዛ ከደረስኩ በኋላ ፍራቴ ጭራሽ ያባስ ጀመረ እኔ እኮ ወላሂ ነው ማለት እስኩ ታረሰ እንደ አንድ ሙሽራ እንት የሚጀምረው ይሄ ምንድነው ራሱን መጠበቅ ምናምን የሚጀምረው ገና ወር ሲቀር ምናምን ነው እኔ ወላሂ ነው የምልሽ በጣም ጭንቀት ከመኖሩ የተነሳ ሜካፕ የተሰራው ጧት ሄጄ ተሰርቼ መጥቼ ነው ጭራሽ ጸጉሬን ሳልሰራ ይሄ አንነን ጀዱ እንደንዳማ ከከናት ዱሪኮ ቃቃ ጀኒ ከራራቲ ከኑ ጠበኑ ጅረመቲ ወራፈባማና ጀኒ ከኑ እርገሲ ጠበኑ ጅረመቲ ጊዜ ጆሎ ሰብዩማ ከኛ እኙን ወራተ እኙን ያባማናቴ ጠባቴ ቤኩስን ጌሳው ሰዱማ አባማናታቴ ጠባቴ ታታቴ ገሩ ወራታቴ ቤከማዳ ከኩም ቤከማዳ ከናፋማ የወና እንትኒታ አጀረመቲ ከዱራን ፍድኔ ነው አኡዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ምንድነው በቃ እንደ ሴቶቹ ምንም አይነት ነገር አድርጌ አይደለም እንትን ያልኩት ወር ምናምን ሲቀርኝ ለራሴ አስቤና ሁላ የዛን ቀን በጣም ከመጨነቃ ባየና ማዲ ባዛላለ ዱጋን ዝራና ዋንቴ ረተሚቲካን ሆንዳው ቀበኛ ረተኑ ማቲ ኑዲዴ ማቲ ቶኑ ዶዌ ረተኑ እንዳው ማቲ ነስ ጊዜ ሰነከ ሰት ጆሌ ከናፋ ከዘሬ ወሊ ገለንጎቹን ይደንዳ ገመቺስን መቼም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ይሄ ልጅ የትኛው ልጅ መሰላችሁ ከደምቢዶሎ እዚህ 700 ኪሎ ሜትር መኪና ከስር ተንጠልጥሎ ጥንካሬውን አስቡት ከዛ የመጣ ልጅ ነው የመጣበት ምክንያት ደግሞ እናቱን ሊያግዝ ነው አዲስ አበባ መጥቼ እናቴን ከችግር አወጣታለሁ ብሎ እንግዲህ እንደዛ ያን ሁሉ መንገድ በመኪና ስር ሆኖ መጥቷል ስለዚህ ይሄ ልጅ አሁን ሊታገዝ አካውንት ነገ ይከፈትለታል በእናቱ ስም ሁላችሁም ገመቺስ ነጋ ቀብዳሚ ነጋ ቀባ ሜ ነጋ ትዳመድ አከም ጀዲን አከም ስለዚህ ይሄን ልጅ ሁላችንም እናግዘዋለን እናቱን ለመቀየር ነው የመጣው የእናቱን ህይወት ደግሞ እኛ እንቀይራለን አካውንት ነገን ለጥፋለን ኪሎ ሜትር ዲበሰዴቲ ኦል መኪና ዘለገሌቱ መኪና እረከሰቶን ተይን መኪና ዘለሳቲ ፈኒፈሚ ሐመዱ ፊፍንፍኔ ገሉቲ ሙጫንኩን እቱ ዋቶኩን ተይን እቱ ዳካንቶ ኩልሩኩቲን ሙጫንኩን ተናኮ መሰንደገሰን ፍንፍኔ ገሌ ጅራ እርጊ ፍንፍኔ ገሌን ቦዳሞ ነሞኒ ባየ ሙጫ ከና አርገኒ ኦዱ አማኑ ከከቤናሞ ሀርሜን ገሜ ዮካም ሙጫን ኮንኮላታ ጀለትረሬ ገረ ፍንፍኔ ሴኔ ሀርሜንሳ ጉያራ ከና ሚለ ዱዋ ገራ
magaalaa Dambidolloo seenanii akka jiran dubbatamaa jira. Harmeen kun ijoollee ishee guddisuuf jettee fageenya hedduu deemtee qaansiraa kan hojjettu yoo ta'u, sa'aatii 6 ol deemanii miila qullaa Dambidolloo seenanii jiru. Jireenya harmee kanaa kan baay'ee nama gaddisiisu yoo ta'u, bakka jiraatan kamiyyuu godoonuma keessan buufadhee jiraadha jechuun dubbatanii jiru. Waan ani ijoollee kana nyaachisu waan ani hin qabneef yeroo baay'ee imimmaanii nan bara koo fixaa jira jechuudhaan dubbatu gaafa dubbatan. Imimmaanii faasaa isaanii dhaggeeffachuun iyyuu kan baay'ee namatti ulfaatudha. Rakkina isaan keessa jiran kana jedhanii dubbachuun kan ulfaatu yommuu ta'u, waabaa bakka dhufanis mana namaa ta'anii qaansiraa yookaan hojii guyyaa namaaf hojjetanii jiraatu. Gammeettis jireenyitti cimee waan godhu gaafa wallaalu kan inni lubbuu isaatti murteessee waan amanuuf namatti ulfaatu garaa konkolaataa jala seenee kan inni kiiloomeetira hamma kana imala ijibaachisaaf obsa fixachiisaa meeqa booda Finfinnee seeneef. Akkaawuntii yookaan lakkoofsa herrega baankii maqaa harmee gammeetiin yeroo muraasa booda kan banamu ni ta'a. Yeroo sanatti kan isin beeksifnus ni ta'a jechuudha. Akkasitti akkaawuntii kana immoo follow, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Galatooma. Garmaamu tola gammeen keenya dhufteetti gammeen gidi hundumti keessan hin beektu obboleessa keenya ishee xiqqishu kaleessa Dambidolloo irraa kaatee makiinaa jalaan amma Finfinnee kiiloomeetira 700 dhufteedha. Hundumti keenya haa gargaaramu haa dhufu jechaa turre kunoo dhufeera. Hundumti keessan gargaaruuf qophaa'a. Boru akkaawuntiin maqaa harmee isaatiin banamee qophaa'aa jira. Boru hundumti keenya waan dandeenyuun mucaa keenya gargaarraa. Xiqqishuu keenya gammisha akkam argitee Finfinnee hundumti keessan waan dandeessaniin mucaa kana gargaaruudhaaf qophaa'a. Boru akkaawuntiin maqaa harmee isaatiin banamee nuuf gadhiifama. Garmaamu tola dirqama keenya baana. Jaroonni tokko haala nama dhibuun uummata kana baala gisee jedhanii haasa'aa jiru. Uummanni kun akka inni itti jiraataa jiruu fi dhugaan uummata kana keessa jiru kana fakkaata. Haati ilmoo fi guddifachuu dadhabdee ilmoon akka kanaatti biyyaa baatee ilmoon akka kanaatti lubbuu fi malaayikaa isa ajjeesutti gurgurattee biyyaa baatee dhuftee nan jijjiiramaadha kun jijjiirjattee biyyaa baatee bakka danuu deemaa jira. Wanta akka kanaa garuu jarri sun hin arganu kan jarri arganu namoota baay'ee gaara jiru qofa ilaalanii kana hariyaasa uummanni garuu haala jiru keessa jira. Mucaa kana gargaaruudhaaf nama ta'uun keenya qofti gaadha. Akkaawuntiin isaa bor ni banamaa yoo dandeenye nuum akka maatii ooraatti ni gargaara. Viidiyoo kana argeen baay'ee garaana nyaate. Mee isin isa gadhumaatti ni ilaalaa. Viidiyoo kanarratti maal jechuu barbaadetanani dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota guddatan keessattiin konkolaataa mataa isaaniitiin socho'uuni kabaja guddaa qabuuni karaa isaan darban baay'ee kabaja qabaa jechuudha. Baay'ee sodaatamu dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota guddatan keessattiin garuu biyya keenya keessattiin faallaa kanaati jechuudha. Faallaa kanaa ilaalamu faallaa kanaati ilaalchisaaniif qabani baay'ee nama gaddisiisa. Poolisoonni keenya tokko haala kana keessa jiru. Awwaardiin bara 2025 akka xumurame beektu. Awwaardii kana irratti Adoonaay makiina nyaatee ture. Haa ta'u malee awwaardiin bara 2026 ammas qopheeffamaa jira. Waan isin dhibu keessaa immoo awwaardii kana irratti akka durii makiinaa miti kan kennamu amma immoo kan kennamu manaa fi wantoota gurguddaatu kennama jedhamee haasa'ama. Adoonaay garuu himataa jira akkas jedhe. ይህ ቪዲዮ ለቲክቶክ አዋርድ አዘጋጆች ይመለከታል። ቀጣይ ዓመት እንግዲህ ቲክቶክ አዋርድ ልታዘጋጁ ነው እና ቲክቶከር ኦፍ ዘ ይር ሽልማቱ ደግሞ ባለ 2 ቤድሩም አፓርትመንት እንደሆነ ተናግራችኋል እና አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ አስቀድሜ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ነጭ ቤት ወዳለው ፈርኒሽድ ነው ሞደው አልጋዬ ደግሞ የኔ ኪንግ ቢሆን ደስ ይለኛል። ሁለተኛው ሩም ደግሞ ወይ ኩዊን ወይ ኪንግ who cares ኩዊን ቢሆን ደስ ይለኛል ለገስት ማለት ነው ወይ ደግሞ ለልጄ እና ያ ከጸዳቶ ቢጠብቀኝ ደስ ይለኛል። መብላት አንሷ አታውቅ እጇን ታጠበች ጀዳን ይጀርሱን አማ ሙጫን ኩን አከሞአቱቱን በሬና ከስጀራጀራ አንከኒን በርባዱ መናከሲ ያከሲቲ መለ መናከሲ ያከሲን በርባዱ ጀራጀራ መነከሲ ያከሲና ፈቆፓው መንቸ ሰነስ ከኛቱ አና ጀራጀራ ማለት ሰነተ ፈካታ አዶናይ ዋኛቱ ሰነተ ፈካታ ገረበራቲን ሞራቸኒ ወንተ ሰነ ዱጉማ ጎደሚቲ ህልማቸው ሰመረ ትዳር ተጀመረ አንዱ ላንዱ መረገው ከለላ አንዱ ላንዱ መረገው ከለላ አንዱ ላንዱ መረገው ከለላ ይሄን ገደጀቹዳ ፕሬዝዳንቲን ህንዲ ኢትዮጵያ ከሰገለኒ ቱራኒ ጊዜ ኢትዮጵያ ከሰገለኑ ከሰቲ ኦሮታና መተኮፍ ሲመናና ከሰና ጎደሜን ቤኩ ሲመና ጽማሳቱ ጎደሜ ፊ ሲመናን ሱን ሞ ከን ኦፍ ኬሰቲ ሐመተ ጅሩ ማይኒ ራቹን እንዲ ኬሳ ካሺቫኒ ገቲኒ ፉዳ ጅሩ ዳፍ ነቲ ፈካታ ሞቱማ ሰነት ኮን ኦሮሞቲ
argitanii beektuu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru takkaan argine yan. Kanaafiyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaan milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wallaansoon nu igoonu. Wallaansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaafi qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin naqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhanii hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramillee arginee hin beeknu. Lafti keenya guutuun isaanuu deebi'uu qaba. Waan isin dhibu keessaa lafti maqaa lama irratti moggaa'e hin jiru. Oromiyaa keessa malee lafti maqaa lama qabu hin jiru. Fakkeenyaaf Bahar Daariin fudhaa. Maqaa lama qaba. Bahar Daar maqaa tokkittee qofa qaba. Diimaa Maqalas Diimaa Maqaleen maqaa meeqa qaba? Maqaa tokkittee qofa qaba. Achis Diimaa gara barbaadan Diimaa maqaa tokkittee qofa qabu. Kan maqaa lama qabu Addis Ababa Finfinnee. As Adaamaa Naazreet naannoo Oromiyaa keessaa bakka baay'eetu maqaa lama sadii qaba. Dhufanii bakka sanatti maqaatti moggaafatanii borimmoo keenya jedhanii sanarratti nu loluu barbaadu. Waan keenya irratti lolamaa jirra Oromoo. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan akka kanaa quban qabdu garuu immoo baramuu qaba. Aadaan uummata kanaa lafti uummata kanaa wanti uummanni kun qabu guutuun isaa baramuu qaba. Namoota akka Hatseetu irratti dhume. Hatseedhaanis illee waan ta'e ba'ee jira. Hatsaaluu hundeessaadhaan milisariin guddaa mataaf akka inni tajaajila kennu jedhama. Wanti guddaan akka hojjetamuudhaaf hatseenis akka itti yaadatamuudhaaf wanti guddaa hojjetamaa jira. Koree biisaa laaftoo kaguute seena. Oromoon birrii lama dhalataan Oromoo naannoo Finfinnee birrii lama warroota naannoo biraarraa dhuftan birrii 15 akka baastan obbo Lammaa Magarsaas ni dhaameera hundi keessanuu ati maana laalta meeqa baasta lama eessaan Oromoo fakkaatan Oromoodhaati. Indee taaqunyum indee Taaddasaa Birruu koo agoote no. Eenyutu afaan Amaariffaatiin dubbatu jira. Tokkotu asii birrii lama kafalee Taaddasaa Birruu eessuma kiyya jechuu jira. Taaddasaa Birruu sanyii Taaddasaa Birruu taate afaan Oromoo beektu afaan Amaariffaa haasofte sanyii Taaddasaa Birruu. Bu'ii makiinaa keessa. Nagaumaan bu'ii abbaa makiinaa dhageesse yeroo keetiif yeroo hin qabne si wajjin kootu bu'ii makiinaa keessa. Anis dalagaan hin dhorkin yookaan birrii kafale yookaan bu'ii makiinaa keessa. Yeroo si wajjin qabu haasawuun qabu'an koo bu'ii. ወይ የዱሮ አዲስ አበባ እንዴ ምን አጠፋው? 2 ብር እኔ ኦሮሞ ነኝ። ለምንድን ነው ግን አታውቁም ማንነቴ? መንግስቱ ኃይለ ማርያምን የጣለው እኔ ነኝ። ምኒልክን መለስ እንኳን መርዝ አድርጌበት የገደልኩት እኔ ጀግና የኦሮሞ ሰው እኔ ነኝ። አንበሳ አታውቁኝም። ኦሮምኛ አለማውራቴ ብቻ እንዲህ የምታረጉኝ እንዴ? ሀየ ኮርማከን ወይ አምላኬ እርዳኝ። ኩኖ ኮንኮላታ ከሲሴኔ አን ኦሮሞ ዳ ብሬ ለማኦል ከፈለ የደኑ ጭንቁ ጅራ ከናፊ መኪና ከሳ ቡስ እውነቱ ብንናገር አንተ ሆነ ኦሮሞ ነው ወይስ ምንድነው? ዳንስ ክለብ አይደል እንደ በሰራ? አይ ጌታዬ አይደለሁም፣ ግን ዳንሰኛ ነኝ። አዎ ትክክል ነው። ላሳየው እስኪ ዳንስ። ኦ ማይ ጋድ
Aldina ke kan asqallada ture Oromoon birrii lama lama qofa kaffaltu jedhamee ture waan sandabu keessa taarifni immoo kan dabalame Ergidu ji'oota sagalii ol kan lakkoofsiste obboleettiin keenya Qananiin haala baay'ee nama gaddisiisuun haala baay'ee suukkanneessaadhaan akkasiin duute oora akkasiin ajjeefamte hundi keenya iyyuu beekna eenyuun ajjeese kan jedhu immoo gaaffii guddaa ta'e ture kanarratti Andu'aalam mana hidhaa keessa ture immoo akka inni waasiidhaan hiikame hundi keenya iyyuu beekna haa ta'u malee immoo Andu'aalam gara muuziqaa kanaatti deebi'uudhaaf dirqama abbootiin gadaa dhufanii haraarsuu qabu maatii kanaan jedhanii bakka maatiin itti hin argamne abbootiin gadaa haraarsanii jiru. Jaarsummaa Andu'aalam Gosaa fi maatii Qananii Addunyaa gidduu ture abbootii gadaatiin haala kanaan gulubamee jira. Nis akkuma beekamu dhimmi du'a obboleettii keenyaa Qananii Addunyaa ji'a 11 dura dhageenyee oduu hunda keenya rifachiise akka ture hundi keenya iyyuu ni beekna. Keessattuu waa'een dhimma du'a ishee hunda keenya caalaa maatii ishee kaadhimaa ishee Andu'aalam gaddaamaa keessatti akka isaan kufan kan godhe ture. Haaluma kanaan dhimmi du'a ishee erga dhagaamee booda kaadhimaa ishee Andu'aalam karaa qaama seeraa dhimma qorannaatiif akka shakkamaa tokkotti poolisiin federaalaa ji'a 6 fidhee qorannoo barbaachisu hunda erga raawwatee booda manni murtii olaanaa Itoophiyaa yakka ajjechaa Qananii waliin wal qabate akka inni bilisa ta'e murtee kennee akka ture hundi keenya ni yaadanna. Haa ta'u malee artist Andu'aalam Gosaa dhimmi kun karaa seeraa yoo xumurame iyyuu ani akka ilma Oromoo tokkotti nama safuu aadaa fi duudhaa qabu kanaafuu dhimma kana gara jaarsatti geesseen maatii ishee waliin araara buusee kabajaaf jaalala kaadhimaa koof qabu mul'isuuf hagam ishee lubbuun dhabuuyyuu hariiroon maatii ishee waliin qabu itti fufuu qaba jedhee amanuudhaan dhimmi isaa kun karaa jaarsummaa akka xumuramuuf abbootii gadaa fi namoota garaagaraa uummata isaanii biratti dhageettii qaban maatii isheetti erguudhaan araarri akka bu'u akka gochaa ture odeeffachaa turre. Haaluma kanaan dhimmi jaarsummichaa kun itti fufiinsan yoo xiqqaate yeroo 8 abbootii gadaa namoota uummata biratti dhageettii qabaniin dhimmi jaarsummaa sun adeemsifamaa tureera. Dhimmi jaarsummichaas garaa dhumaa yoo gahu warri jaarsaa artist Andu'aalam Gosaa gocha kana akka hin raawwanne gama abbootii gadaatiin akka inni kakuu godhu irratti waliif galanii innis gama kiyyaan gaafii isin na gaafattaniif isaanis kakuu naaf raawwachuu qabu jedhee gaafatee beellama dhumaa irratti wal arguuf beellamaa xumuraa qabatanii turan. Haa ta'u malee beellama dhumaa jedhamee irratti maatiin Qananii yeroo lamaaf irratti argamuuf fedha akka hin qabneef beellamicha irrattis argamuu hin dandeenye. Kana immoo akkuma hundi keenya miidiyaa hawaasaa irratti argine maatiin Qananii jaarsummaa wanti jedhamu hin jiru jaarsummaan teenyes hin turre jedhanii gama miidiyaatiin bahanii dubbatanii turan. Egaa dubbiin hunduu galtee qabdi mitiire abbootiin gadaas dhimma jalqaban kana hidhaa itti godhanii abbootii dhimma kana eebban gaggeessuun dirqama jaraa waan ta'eef dhimmicha irratti miidiyaa waamanii eebban golobanii jiru. Egaa silaa maatiin warra duutii itti galee wanta karaa seeratiin itti hin amanne jedhanii yaadan yoo jiraate murtii abbaa gadaan itti murteessee haga dhumaatti deemanii fudhachuun dirqama isaanii ture. Artist Andu'aalam Gosaas dhimma kana irratti haga dhumaatti deemuudhaan dhimmi kun karaa nagaatiin akka xumuramuuf obsaan eegee dhuma irratti garuu akka inni yaade sanatti xumuramuu hin dandeenye waan ta'eef abbootiin gadaas dhimma kana irratti miidiyaa waamanii Andu'aalam Gosaa eebban gaggeessanii dhimma kana cufanii jiru. Akka Andu'aalam yaadetti wanti kun gatiin raawwatamne jenna abbootiin gadaas immoo gizee jarri deemanu maatiin illee mana akka jarri ba'aa turan himamaa jira. Abbootiin gadaa mee akkamitti achi deeman? Amma araddaa odaa bultii fi araddaa odaa nabeetiin baatii afuriif laalaa ture dhimma taphaatii shamarree Qananii Addunyaa baatii afuriif laalaa ture waan baay'ee ifaanyeetu waan baay'ee hojjannee ture qaama lamaan hin wayyamamaa ta'ee gara gadaati gara hayyuutitti dhufee ture eega gara xumuraatti irra gahuu geenye gara maatii du'aatiin nu harkaa diigame gara maatii du'aatiin nu harkaa diigame. Gadaan immoo maal gooti? Fali jetti fanqaali jetti. Gadaan fali fanqaali jetti. Ijibbaadhu jetti. Kana mul'uu baatee afur wanti turuu dandeenye ijibbaatarra ture. Ijibbaata kana immoo ijibbaamee ture. Amma tumaa kana kan dabarse tumaa kan tumne kan odaa bultumee kan odaa nabeete tumaan darbe kun ijibbaanni gaameeti jechuudha. Kanaafuu ummanni Oromoo marti kan biyya keessa kan biyya alaa jiru dhimma kana siyaasaa oolchuu irra jiru dhorkama sana gadaaf dhimma kana bu'aa siyaasatti oolchuu irra jiru namni umatu namni tokko immoo kabaja qaba ekeraan isaa kabaja qaba
maqaan isaa kabajama. Bu'aa siyaasatti irra oolchu irra ilmi kana cabsee warratee bu'aa siyaasatti oolchi abaaramaa odaa nabii odaa bulchu abaaramaa nama bu'aa siyaasatti waan kanatti fayyadamu. Bu'aa siyaasatti nama waan kanatti fayyadamu. Bu'aa isaati jedhee nama waan kanatti fayyadamu. Duuti kaleessuma jiru. Du'a akka malee rabbi namaa oolu. Intalti siyaasa itti fayyadamu. Ilmi siyaasa du'aatii kan itti fayyadame gadarratti abaaramaa gadaan lachuu abaartee Guguroba naganja hera muri Amuruba naganja hera muri Abbas biga balle sanja hera muri Matu abba khajanja hera muri Hera tamra mukun haram ka abba bukusun sosanja hera muri Julle tindir madarinja hera muri Julle kumanya tinja hera muri Anke sulle kumang kabanje hera muri Sirna kaja oda butugal ganja hera muri Isabu mo sirna kaja kapsenja hera muri Babaras Dani Roma Ortabari Turkomatu Badanagaya Wadin Burtu Abbootiin gadaa akka kanaatti jaarsummaa ta'anii ijoollee kana walitti araarsuudhaaf shoora guddaa taphataa turan. Haa ta'u malee akka barbaadamuun taane garuu waraarri bu'eera jedhamee haasa'amaa jira. Andu'aalamis gara muuziqaa isaatti akka inni deebi'u godhameera jedhamee haasa'amaa jira. Haa ta'u malee nama saduutu bada jedhama miti. Danni du'uun badaan ni jiraata. Haa ta'u malee hundi keenyaafuu duutiin hafu. Har'a boru ta'uu isaa wallaallamanii baarraa yookiin boriif ta'an sana ta'a malee du'uun keenya gatii nafnee jennaan hundi keenya yoo ni duuna addunyaa kana irratti waan gaggaarii dhiisnee dabaruun isin jedha sagantaa irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraa ta'an walitti dabaluun ani ansuudhaa ati eenyu ni koomantii jalatti barreessuu kee akka hin daganne hamma eewwan ajarrii oobsitanii na wajjin jirtan.